Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon nagaan hunduma keessaniif haa ta'u. Akkuma kanaan dura isinitti himee maqaan koo luba Tafarii Amanteen jedhama. Istiidiyoo Ifa Keet keessatti argama amma yeroo kana. Sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin barannaa. Waaqayyo Hafuura Qulqulluu sagalee isaa nutti dubbatu irraa barannaa, dhaggeeffanna. Akkuma yeroo darbee isinitti himee namoonni faarfannaa keessan akkasumas immoo maxxansa adda addaa hojjetachuu barbaaddan, kiiboordii leenji'uu kan barbaaddan gara keenya dhuftanii lakkoofsa achirra jiruuni dhuftanii leenji'uu dandeessu. Kanaafuu itti fufnee sagalee Waaqayyoo ilaallaa. Sagaleen wajjin ilaallu sagalee Waaqayyoo dubbisee tanan kadhanna. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa jalqabee nan dubbisa amma 2tti. Ammas yaa obboloota koo, araara Waaqayyoof jettanii namummaa keessan qulqullaadhaan Waaqa duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraataa gootanii akka dhiyeessitaniif isinan gorsa. Akkasittis hafuuraan Waaqayyoof hin sagaddu. Ameen. Hin kadhanna Waaqayyoon. Bara amma bara baraatti ol jettee teessoo keerra kan jiraattu qulqulluu Waaqa keenyaa, samii kanaa fi lafa kana kan uumte ogummaa eenyutu hin dabalatiin ogummaa keetini. Nuun immoo lafa kanarra nu jiraachiftee hanga guyyaa har'aatti nagaadhaan fayyaadhaan sa'aatii kanaan nu ga'uu keetiif galanni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Kunoo ammoo fuula kee duratti obboloonni firoottan fagoof dhiyoo jiran sagalee kee akka dhaga'an gurratti hin dhaga'an akka laattuu fi ana garba keefis immoo arraban ittiin dubbadhu sammuun ittiin yaadee dubbadhu akkana keessa keessus hin kadhadhaa. Ergamaan seexanaa fuula keenya dura dhaabattee sagalee kee akka hin dubbanne nu dhowwu, akka nu hin dhageenye nu dhowwu, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Jalqabaaf dhuma ta'e nu geggeessi. Maqaa Gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoos isa maqaa dinqii qabu nan si kadhadhe. Ameen. Tolee, Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Sagalee nama dubbise Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1 dubbise. Isas irra deebi'ee dubbisee tanan dubbii sagalee Waaqayyootti fufna. Ammas yaa obboloota koo, araara Waaqayyoof jettanii namummaa keessan qulqullaa'aadhaa fi Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraataa gootanii akka dhiyeessitaniif isinan gorsaa. Akkasittis immoo hafuuraan Waaqayyoof hin sagaddu jedha. Mata dureen guyyaa har'aa irratti ani dubbadhu sagalee akkas jedhudha. Waaqayyoo dhala namaarraati maal barbaada kan jedhudha. Waaqayyoo dhala namaarraa maal barbaada? Wanta Waaqayyo namarraa barbaadu ulfaataadha malee wanta namni Waaqayyo irraa barbaadu ulfaataa miti. Waaqayyo waan nuni isan kadhatiin isan gaafatiin waan baay'ee nuu kenna. Namoonni yeroo baay'ee waan Waaqayyo irraa barbaadan irratti xiyyeeffatu malee Waaqayyo maal narraa barbaadaa jedhanii yaadani. Kanaaf iyyuu Waaqayyo dhala namaarraati maal barbaada? Waaqayyo inni jedhame isa uumaadha. Waaqayyo isa uumaa hundumaa nama dabalatee kan uumedha. Kanaaf namni immoo isa uumamedha. Waaqayyo isa uumaatu uume nama. Kanas immoo seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26-27 immoo laallu Waaqayyo akka inni nama uume macaafni qulqulluun lafa kaa'a. Waaqayyotu uume nama. Bineensa kan biraarraa jijjiiramee dhufe toon ta'in Waaqayyotu uume jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf Waaqayyo isa uumeedha, namni immoo isa uumamedha. Waaqayyo gaafa nama uume kaayyoo nama uumeef qaba. Calluma jedhee haa ta'u jedhee duunyittiinuma uume tuun ta'in kaayyoo nama uumeef qaba Waaqayyo waan nama uumeef. Kanaaf inni ilaallachumarraayyuu raammoo lafarra munyuuqanii ammallaatti waaqarra balali'etti abboomanii erga jedhee booddee waan garaagaraa eebbas erga dubbatee booddee waan lafa kaa'uu qaba. Calluma jedhee uumee lafa kaa'e tuun ta'in Waaqayyoo kaayyoo isaan uumeef, karoora isaan uumeef utuu inni dubbatu agarra. Haa ta'u kun gaariidha. Garuu Waaqayyo maaliif uume dhala namaa? Sagalee Waaqayyoo keessaa gaafa laallu Waaqayyo akka uume dubbanneerra. Maaliif akka uumes macaafa keessaa lafa kaa'eera Waaqayyo. Maaliif yoo jettanii raajii Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 21 gaafa dubbifnu saba kana ofii kootiif uummachuun koo akka inni na galateeffatuuf ture jedha. Waaqayyo nama uumuusaa, nama uummachuunsaa maaliif akka nama uume? Yaada maalii akka qabu? Maaliif akka isaan uume lafa kaa'a? Kanan uummadhe akka na galateeffatuuf fedha. Gaafa seera ba'uu boqonnaa 5 dubbifnu immoo saba koo gadi gadhiisi dhaqanii lafa onaatti ayyaana naaf dhiyeessaniif jedhe. Waaqayyo
nama yommuu uume kaayyoo qabaa jechaadha. Kaayyoo inni qabu inni tokkoffaan namni akka isaaf sagaduuf uume Waaqayyo. Namni akka isaaf sagaduuf akkasumas immoo akka Waaqayyoof hojjetuuf maal hojjeta isa jedhu isin ilaalla. Garuu Waaqayyoo inni jalqabaadhaa ulfina isaatiif Waaqayyoo namni akka isaaf sagaduuf sagada kan jedhame kan akka inni sagaduuf inni uume sagalee Waaqayyoo keessaa gaafa laalu. Saba kana kanan uummadheef kanaaf jedha. Maa inni sagada jechuun? Sagada jechuun maal jechuudha? Sagada jechuun kan namaa ol ta'e, kan nama gargaaruu danda'u, qoomma'uu, ofirratti moosisuu jechaadha. Waan namaa ol hin taane waan namaa gadiitiif hin sagadan. Hin sagadan. Waan nama gargaaruu danda'u, waan namaa ol ta'e, waan sammuu namaatii ol ta'e, waan dandeettii namaatii ol ta'e, nama gararraa ta'e nama gargaaruu kan danda'uuf saganni kan ta'u. Waan namaa gadiitiif hin sagadan. Waan lafa kanarra jiru aduu gaditti namaa gadiidha. Hundi isaa jechaadha. Namni egaan waan isaa gadii kanaaf sagaduun qabu sagada jechuun hiikisaa kan namaa ol ta'e, kan nama gargaaruu danda'u, qoomma'uu, ofirratti moosisuu jechaadha. Galateeffachuu, sagaduu fi Waaqayyoof ulfina kennuu jechaadha. Keessumatti ofirratti moosisuu wajjin kan wal qabatu jechaadha. Sirni waaqeffannaa jedhu kun yookiin seerri waaqeffannaa jedhu kun Waaqayyoof nama gidduu duwwaadha kan inni jiru. Waaqayyo lafaan naa sagadin jedhu, Waaqayyo mukaan naa sagadin jedhu, lafa kanarraa wanta uumamee jiru hundumaarraa Waaqayyo sagada hin barbaadu. Sababni isaa dhala namaarraa duwwaadha kan inni barbaadu. Sirni sagada jedhu kun Waaqayyoof nama gidduu kan jirudha. Maaliif afaan inni ittiin sagadu, akkaataa inni ittiin sagadu kenneefii uume Waaqayyo lafa kanarratti warra kaan immoo bushii abboom ittiin jedhee sagada garuu namaaf kennee aanan uummadhe saba kana akka inni na galateeffatuufidha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo gaafa ilaallu sirni kun Waaqayyoof nama gidduu kan jirudha lafa kanarratti. Lafa kanarratti ergamooti waaqarraa siin sagadu waaqarraa garuu lafa kanarratti namaaf Waaqayyo gidduu kan jirudha. Faarsaa Daawit 95 lakkoofsa 6 gaafa dhattan kana lafa kaa'a. Waaqayyo keenya fuula duratti hin jilgeenfannaa isa waaqeffannaa. Waaqayyo keenya fuula duratti hin jilgeenfannaa. Waaqa isa uumaa keenya fuulduratti hin sagannaa jedha. Faarsaa Daawit cuftuu keessatti lakkoofsa 6 gaafa dubbiftan. Egaa Waaqayyo dhala namaa kan inni uume waan inni irraa barbaadu akka inni sagaduuf barbaada Waaqayyo. Garuu attamitti Waaqayyoof saganna? Seera qaba. Wanti biyya lafaa kanarra jiru hunduu seera mataasaa danda'e qaba wanti hojjetamu. Wanti seera hin qabne tokkoyyuu hin jiru. Mana ijaaruun seera qaba. Qonnaa qotuun seera qaba. Wayyaa hodhuun seera qaba. Konkolaachisuun seera qaba. Wanti biyya lafaa kanarra jiru hundumti isaa toora mataasaatiif seera mataasaa qaba. Akkaataa isaa malee ta'u akkaataa qaba hunduusaa. Wanti akkaataa isaa irraa jallate immoo hojjetamuu numa hojjetama garuu numa fokkisa. Fakkeenyaaf wayyaan akkaataa isaa irraa jallatee hodhamnaa numa fokkisa. Qonnaanis akkasuma. Akkaataa isaa irraa jallatee hojjetamuu danda'a garuu dhuma isaatu hin bareedu. Akkaataa isaatiin garuu dhuma isaa bareeda. Kanaaf wanti lafa kanarra jiru hundumti isaa waan xinnoodhaa jalqabee hanga guddaatti akkaataa qaba. Wanti lafa kanarraa hojjetamu wanti akkaataa wanti toora hin qabne hin jiru. Iddiriin seera qaba. Biyyi seera qaba. Barnoonni sirna mataasaa qaba. Wanti hundumtuu odaata seera mataasaa seera ittiin geggeeffamu qaba. Seera sanarraa jallannaan hojii sanatu dhuma isaa fokkisa. Hojjetamuu numa hojjetama. Mana jaarsii yoo seera isaarraa jallate numa ijaarama garuu yookiin dhuma dhimmisaa yookiin immoo dhuma gar tokkotti jallata. Hin fokkisaa jechaadha. Dhuma kan bareedu wanta akkaataa isaatiin hojjetamedha. Waaqayyoof sagaduunis immoo erga wanti hunduu seera qabaate, erga qonnaan seera qabaate, erga wayyaa hodhuun seera qabaate, konkolaachisuun erga seera qabaate, iddiriin erga seera qabaate, maabarra adda addaa erga seera qabaate, Waaqayyoof sagaduun immoo seera mataasaa danda'e qaba kan kanaa oli. Akka namni itti nammee haasa'u kana dubbatu kana mini. Akka itti sagadan, akka itti Waaqayyoof sagadan akka qaba. Akka itti sagadan sanatti yoo hin sagannu ta'e dhuma fokkisa jireenyi keenya, sagadii keenya dhuma fokkisa. Akkaataa itti sagadamuu malutti hin sagannu taanaan akka qabaa jechuudha. Kanaaf iyyuu sagalee Waaqayyoo nan jalqaba dubbisee ammas yaa obboloota koo araara Waaqayyoof jettanii namummaa keessan qulqullaa'aadhaan Waaqoo duratti fudhatamaa akka ta'u aarsaa jiraataa gootanii akka dhiyeessitaniif isinan gorsaa. Akkasitti hafuuraan Waaqayyoof sagadduudha. Akkatti sagadan hima. Akkatti sagadan. Kanaaf wanti hundumtuu toora mataasaa danda'e qaba. Sirna mataasaa danda'e qaba. Sirna isaarraa jallannaan immoo dhuma fokkisa. Kanaaf iyyuu Waaqayyo dhalli namaa inni jalqabaadhaa akka inni sagaduuf barbaada. Akkitti sagadan kun immoo akka qaba. Innis immoo akkitti Waaqayyoof sagadan inni jalqabaadhaa
namummaa ofii jireenyuma waaqayyo nuu kenne dhandha waaqayyo nuu kenne kana waaqayyotti kennuudhaan aarsaa jiraataa goonee qulqulleessinee waaqayyotti kennuudhaan. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2. Maal dubbiin kun dugda duuba qabaa? Eeyyemoo achumaa kaase barreessaan Roomee. Gaafa achi deebinee gara seera uumamaatti deebinu waaqeffannaan yoom jalqabe? Attamitti jalqabe? Inni ilaalla. Waaqeffannaan kan inni ittiin jalqabee dhannee kitaaba qulqulluu seera uumamaatti gaafa deebinu aarsaa dhiyeessuudhaan jalqabe. Abeel hoolaasaa keessaa fide, Qaayeel immoo midhaan isaa keessaa fide jedhee jalqaba. Isaantu jalqabe. Addaamii sagadu nagarru. Isaan dura sagada kan jedhu hin jiru. Isaantu waaqayyoo waaqeffachuudhaaf dhiyaate. Sagada kana gaafa jalqabanii inni tokko midhaan fidee dhufe, inni tokko hoolaa fidee dhufe. Waaqayyo waa'ee hoolaa waa'ee midhaanii waan dubbate iyyuu hin qabu. Kutaa sana dhaqaa dubbisaa. Hin dubbanne. Garuu Qaayeliin maaliif garaan kee aariidhaan boba'e? Maaliif aariidhaan boba'e garaan kee? Kanaaf utuu hojii gaarii hojjette ta'e boquu kee ol qabatta turte jedha. Ilaalaa. Waaqayyo waa'ee midhaan isaa xaasaa 2 xaasaa 1 hin bareeda hin fokkisan jenne. Waa'ee hoolaas hin dubbanne. Waa'ee jireenya dhandha qaama isaa, waa'ee keessa isaa, waa'ee garaa isaati waaqayyo kan inni dubbate. Waa'ee garaa isaa kanatti dubbateetu dhaqiitii isa moo'ikootu cubbuun sitti kattisaa jiraatii isa booddeedhaan ati aarsaa dhiyeessitu ani midhaan kee hin barbaadu jalqabaa akkitti naa sagadan inni jalqabaa hoolaan barbaadatuun ta'in midhaan barbaadatuun ta'in nan jalqaba barbaadu jireenya keetii jedhe gaafuma waaqeffannaan jalqabu waaqayyo jireenya gaafate. Garaa Qaayeliin akka inni aariidhaan boba'e ilaali. Kanaafuu midhaanis baatee dhufe, aariis baatee dhufe, hinaaffaas baatee dhufe. Kanaafuu waaqayyo cubbuun sitti kattisaa jira jedheetu waa'ee jireenyaa dubbate. Kanaafuu inni Roomee boqonnaa 12 irra jiruu fi inni seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irra jiru suni wal fakkaata jechuudha. Waaqoo jalqabayyuu maal gaafate? Jireenya gaafate. Ammas irrattis jireenya gaafate. Waaqayyoon kan ittiin waaqeffannu inni jalqabaadha. Guutummaa jireenya keenya aarsaa jiraataa goonee waaqayyotti ilaanna ofima keenya. Warra joo galla waaqayyoof jechuudha kooluutti galla. Ofirratti moosifna waaqayyoon. Ofirratti moosisu jechuun kun waan baay'ee hiika adda addaa qaba. Ofirratti moosisu. Kanaaf waaqayyoo akka jedhe Qorontoos duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 20 irratti isin gatiidhaan bitamtaniittu jedha. Gatiidhaan bitamtaniittu. Maaliif? Warra eessa dhaqanii ennaan bite maal ta'anii ennaan bite nan bite jechuun ikkoo kan nama tokkoo yookaas immoo harka nama tokkoo kan jiru gatii kaffaleefiin fudhadhee jechaadha. Maal harka ture namni? Maal harkaa kaffalee fudhate waaqayyo? Tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin biyya lafaatti erguudhaan dhiigi dhangala'ee dhiigi isaa karaa dhiiga sanaa warri isatti amanan hundinuu du'a jalaa akkasumas immoo aboo seexanaa jalaatii isaan bitamanidha. Humna cubbuu jalaa bitaman karaa dhiiga kana. Gatiidhaan bitamtaniittu jedha. Gatiidhaan bitamtaniittu. Dhanni keessan kun jireenyi keessan kun gatiidhaan bitameera jedha. Maaliif nama bite malee waaqayyo bakka inni isan binne boqqaamu garbaan binne waaqayyo. Bawaagaa yetagazza akkoo sa'u ነው. Maaliif waaqayyo mukan namne? Waaqayyo boqqolloo namne, waaqoo xaafii namne, waaqayyo hoolaan namne, waaqayyo birrii namni maashiniidhaan murmurtee lafa keessa namne kan inni dhabe namadha, nama bite. Waagaa bawaagaa kan inni gatii kaffalee aarsaa guddaatti kaffalee bite namadha. Jireenya keenyadhaa jechaadha. Kanaafuu waaqayyo lafa namne, waaqayyo mukan namne, waaqayyo midhaan hin namne, waaqayyo bishaan hin namne, bishaan iddoo inni kaa'ee jira. Bineensi hundumtu iddoo inni kaa'ee jira kan iddoodhaa tocho'e kan aboo waaqoo jalaa ba'e kan abboommii waaqoo cabsee ba'e namadha. Nama. Kanaaf waaqayyo akka jedha Qorontoos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti immoo akka jedha isin mana qulqullummaa mana waaqayyooti jedha. Hafuura isaa qulqulluu keessa kaa'ate jalqaba gaafa uume. Kanaaf waaqayyo mana isaa dhabe. Mana isaa dhabe gaafa namni cubbuutti kufu. Mana waaqayyooti jechaadha nanni keenya. Mana waaqayyooti jechaadha jireenyi keenya. Hafuura isaa karaa funyaan isaa itti baafatedha. Kanaaf mana dhabe waaqayyo. Mana isaa dhabe. Mana isaa kee haa ba'e. Gaafa Addaamiif waan cubbuu hojjetanii qullaa ta'an inni jedhu sun qullaa wayyaa miti. Qullaa wayyaa yookaas immoo qullaa kafana uffannu irraa kana miti. Ayyaana waaqayyooti irraa sokke. Surraa waaqayyooti irraa sokke. Waaqayyotu gadhiisee kee haa sokke. Waaqayyo gadhiisee nama kee haa sokkin. Mana isaa dhabe waaqayyo yeroo sana. Kanaaf waaqayyo mana isaa dhabe waan ta'eef inni mana hafuura qulqulluutis mana qulqullummaa waaqayyooti jedha. Kanaafiyyuu gatiidhaan bitamtani inni jedhu kun mana qulqullummaa mana waaqayyootis inni jedhu kun isa ilaalataa jechaadha. Kanaaf waaqeffannaan gaafa jalqabu kanaan jalqabe. Waaqayyo gaafa inni aarsaa isaa fudhachuu dhufu gaafa isaan sagada isaa fudhachuu dhufu gaafa waaqayyo sagada isaa Abeeliif Qaayilirraa fudhachuu dhufu ilaalaa gaaffii ka'e waaqayyo gaaffii kaase fudhachuu dhiise.
Harrayyuu waaqeffannaa nama waa'ee waaqayyo fudhachuu dhiisee waan gaaffii kaasaa jiru natti fakkaata. Gaaffii kaase. Maaliif hoolaan kee bareedaadha akkasii jedhee jajee dinqifatee nan fudhasho jedhetu hin ta'in. Midhaan kee akkasii xinnoodha baay'eedha jedhetu hin ta'in waaqayyo gaaffiidhaan jalqabe. Maaliif garaan kee aariidhaan boba'ee? Gaafa fudhachuu dhufu waaqayyo waaqeffannaa gaafa fudhachuu dhufu gaaffii gaafate. Maaliif jireenya qaayiltuu rakkina qaba waan ta'eef. Kana baay'ee waaqayyo lapheen kee kan koo miti maalan godha midhaan kee? Atoo koo miti wayidha. Anoo atoo koo taateen dhumne atoo nattoof laatteen dhumne aarsaa jiraataa of gooteen dhumne jireenyi kee kan koontaan inni ittiin jalqaba na waaqessanoo jireenya waan ta'eef inni tamma baattee jirtu kun midhaan kun hoolaan kun lammaffaadha malee tokkoffaa miti akkitti na waaqessan kee inni lammaffaadha. Kanaafuu isa tokkoffaatu bade waan ta'eef isa lammaffaa kana fudhachuu hin danda'u jedhee gaaffii kaase waaqayyo. Ilaala yaa jira keenyaa. Ayyaanni kun ayyaana salphaa miti ayyaanni jireenya ofii kennan kun namooti baay'een irraa jireenya isaanii kennuudha kan isaan dadhaban malee waan biraa miti kan isaan dadhaban. Kanaaf dhaqiitii jedhe waaqayyo dhaqiitii isa moo'ii koottu jedhe. Dhaqiitii moo'ii koottu cubbuun sitti qattisaa jira jireenyi kee naan taane utuun jireenya keen urgeeffatiin tun jireenya keen fudhatiin aarsaa keen fudhadhu jedhe. Kanaafiyyuu dhaqiitii isa moo'ii koottu cubbuun sitti qattisaa jira jennaan moo'ee dhufetu hin ta'in achumatti hin deebin. Haqeeyyuutti dabalee aarii isaatti cimsatee obboleessa isaa achi waamee ajjeese. Achumaanuu joortuu ta'e. Har'ayyuu joorri biyya lafaarra jiru kun dogoggora waaqeffannaati. Kanaafiyyuu jalqaba ta'uun kan irra jiru hin gooneedha minaantu bade miti hoolaatu bade miti. Waaqayyo hoolaan kee sirrii miti hoolaan kee sirriidha minaan kee sirrii miti waan jedhen qabu jireenya kan inni gaafate isa jalqaba ta'uu malu dhiiftanii isa tokkoffaa gootanii fiddanii dhuftanii inni jalqaba ta'uu malu jireenya keessan aarsaa jiraataa godhaati waaqayyoof dhiyeessaa. Erga nuni fayyinee booddee erga nuni jireenya keenyatti ilaannee booddeedhaan ni kaan hansaa ta'uutu jalqaba dursa hansaa ta'uutu namooti baay'een kan waaqayyoo ta'uun dursiisan. Tajaajila hundumaa dura waaqeffannaa hundumaa dura kan waaqayyoo ta'uu dursa waaqayyo warra kansaa ta'ee jaallata isa jalqaba. Erga kansaa ta'uun keenya mirkanaa'eeti waaqayyoon waaqeffachuun nun dhibu. Yoo isa jalqabaa nuni kansaa ta'uun keenya mirkanoofne ta'e yoo jireenya keenya isatti ilaanne yoo ta'e aarsaa jiraataa goone fooliinsaa kan waaqayyootti tolu goone hin dhiyeessine tana waaqayyoon waaqeffachaa hin jiru. Hin jiru. Kanaaf inni Isaayyaas boqonnaa 1:10-20 saba sanaanii isin qalma keessan maal keessan naaf fiddaniittu waan baay'ee naaf fiddaniittu garuu ani hin fudhadhu naaf faarfattaniittu aarsaa naa dhiyeessitaniittu korbeessa tuntunoo dhiiga isaa dhangalaaftanii waan hundumaa kiraateriyaa guuttaniittu garuu ani hin fudhu narraa fuudhaa badaa jedhe. Maaliif? Jireenya keessantu dursaa jireenya keessan naa kennaa jireenya keessaniin na waaqessaa jireenya keessan aarsaa jiraataa godhaa naa kennaa. Waaqayyo isa jalqabaa qabeenyi isaa inni guddaan inni gatiitti kaffale inni ijaarrate dhoqqee irraa kutee bareechee hojjetate ilmoo namaati. Kanaafiyyuu waaqayyo waaqeffachuudhaaf waan waaqayyo namarraa barbaadu inni jalqabaadha jireenya ofii waaqayyotti kennuudha. Jireenya ofii waaqayyotti kennu namni jireenya isaa waaqayyotti kenne immoo nama fayyada. Jireenya keenya waaqayyotti ilaannee nama fayyadu haa godhu waaqayyo. Kanaaf waaqeffannaa namarraa barbaada waaqayyo inni jenneef kanaaf. Waaqeffannaa kanaaf immoo inni jalqabaadha jireenya keenya waaqayyotti kennuudha. Waaqayyotti jireenya keenya laannee erga jennee booddee immoo waan ittiin waaqayyoon waaqeffannu musa booddeedha. Har'ayyuu kan wal jala darbeessa kana. Waaqayyo kan inni gaafachaa jiru jireenya dhala namaa. Wanti biyya lafaa kanarra jiru hundi isaayyuu asumatti hafa. Ilmaan namaa garuu asitti nafu. Iddoo dhaqu qaba darbe. Iddoo dhaqu kanatti immoo jireenya isaa aarsaa godhee waaqayyoon ofirratti moosisee sagaduutu irra jira. Kanaaf biyya lafaa kanarratti namoonni karaa garaagaraa karaa adda addaa jireenya isaanii waaqayyoof kennuu dhiisaniitu karaa adda addaa immoo isa waaqessu haa ta'uyyuu malee waaqayyo akkuma Isaayyaas boqonnaa 1:10-20 jiru sana jechuun isaa hin hafu. Waaqayyo kan inni dhala namaarraa barbaadu inni jalqabaadha jireenya keenyaan akka isa waaqessinuuf. Itti rakkatiinaa isa kan jireenya keessanitti laattanii ennaan kan saatisin. Ameen. Erga kan saa taatan immoo warra kan saa jiraachisuu hin dadhabu waaqayyo. Yaadan isinii yaadanuu beekaa dhiisaa jedhe. Beekaa nuu beeka waan isin barbaachisu jedhe. Waaqayyoon lafa gaafanneen fudhanne hun. Waaqayyoon qilleensa gaafanneen fudhanne hun. Waaqayyoon bishaan nuu uume jennee isatti hin himanne hun. Hin himanne. Waaqayyoon qeensa miilla keenyaatti amma rifeensa mataa keenyatti akkatti bareechi funyaan keenya akkas godhe ija keenya akkas nuu godhe innee itti hin himanne.
Waan nu barbaachisu hundumaa akkaataa inni nu barbaachisu iddoo isaatti nuu kenne Waaqayyo. Har'a kan nutti ulfaatee jiru maal jettan waan Waaqayyo dhala namaarraa barbaadu ulfaataadha malee waan isin Waaqayyo irraa barbaaddan salphaadha. Kanaaf waan Waaqayyo nurraa barbaadu immoo maaliidha isaaf sagaduudhaan akkamitti akka sagadnu immoo akka qabaa'in bal'ifnee yeroo itti fufu hin ilaallaa. Waaqayyo sagalee dhageenya kana nuuf eebbisu hin galateeffanna. Yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa sin kadhadha. Ani namadha, ati Waaqadha. Ati qulqulluudha, nun immoo cubbamoota dadhabootadha. Ati bara baraan jiraattaa, nu bara baraan lafa kanarra jiraachuu hin dandeenyu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan ati nurraa barbaaddu ulfaataadha malee waan nun sirraa barbaadnu salphaadha. Yaadi ati nuu yaaddu yaada dinqiidha. Waan nu barbaachisu akkasumattuu beekta. Yaa Waaqayyo ani garuu firoottan koo fagoo dhiyoo kan jiran Waaqayyo irraa waa barbaadu malee waan Waaqayyo isaanirraa barbaadu ta'anii yaadanii beekanii. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya fiixa ba'umsaa akka qabaatanii fi yeroo kana waan ati isaanirraa barbaaddu humni hafuura qulqulluu jireenya isaanii keessatti sagalee kanaan isaanii fayyisu. Ergaan seexanaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin laphee ilmaan namootarraa kan rukutame haa ta'u. Fayyaa kan hin qabne fayyaa argatan, nagaa kan hin qabne nagaa argatan, mul'ata kan hin qabne mul'ata argatan. Barri isaanii umuriin isaanii hundi harka kee keessatti eegamu. Jireenya isaanii sitti kennanii akka si waaqessaniif maqaa Yesuus Kiristoosiin mul'ata kee waaqarraatiin jireenya isaaniitti dubbadhu. Ingootaa kana galanni siif haa ta'u. Anas ta'ee firoottan warra iddoo kana jiran fagoo dhiyoo kan jiran maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin mul'ata sagalee kee jireenya isaanii keessa kaa'i. Maqaa isa du'a mo'ee ka'ee ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii jettee nuu kadhatamii. Ameen.